waan hedduutu akka nama ajaa'ibu jechuudha. Bara kana keessa jechuudha midhaan illee akka duraanitti namaaf hin ta'u biddeena keessattuu xaafiin hedduutu akka duraanitti hin taatu hedduu nama rakkisti. Egaa keessattuu shamarran keenya biyya alaa jirtan akkasumas galuu fi gara biyya keenyaa galuuf qophii jirtan viidiyoo kanaan gadhumaatti ilaalaa maaliif nutiin keessa jirruyyuu hedduutu akka nama rakkise jechuudha bara kana. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtan yaalaamanni saanam nagaa isin jecha har'aan tana viidiyoo adda takka qabadhee isin dhufeetiin jira. Haga dhumaatti na waliin tura qajeellumaan gara viidiyootti deemaa haasa'u isinitti dheeressu akkuma argaa jirtan kana biddeena tolchuu fi wanti isin hubachuu qabdan yeroo bukeessu isinitti agarsiisne ni hubattan jedheeti yaada. Asitti immoo absiitii buusuuf kun bishaan liqqisu wayirra taa'ee jira bishaan danfeera. Kanaafuu hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Egaa asitti absiitii kana namoonni hedduun absiitii boqqolloo buusanii hangaruu kama xaafii diimaa buusa jechuudha. Xaafii diimaa dhalixiin amma argitan sun kanaaf farcee isaatirraa itti buusa jechuudha absiitiillee. Maaliif jennaan xaafii diimaa eega ta'e absiitiilleen xaafii kama xaafii san ta'uu qaba. Namoonni gariin garuu kan boqqolloo itti godhanii hundaafu'an kama xaafii kan itti godha jechuudha. Itti aansee immoo kun akkuma argaa jirtan kana ni baxabbata. Harcee kana bishaanitti godhee eega baxabbateen booda ka bishaan danfusanitti naqee absiitii godha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bara kana dhuguma isiniin jedha wallahi viidiyoo osoo hin taane dhuguma isiniin jedha. Xaafiin akka duraanitti namaan taatu hedduutu akka nama rakkisti yeroo baay'ee ni jijjiirama. Duraan absiitiitti gooneetumaan haala bareedaa ta'een bareedee ba'a jechuudha biddeen. Amma garuu yeroo barbaadee absiitiitti gootu hin baqa eelirraa ol hin jedhu yookaan immoo yoo absiitii malee bukeessitu hin goggogaa. Bakka akka tokko tokko ta'a jechuudha dhugaa dubbachuuf maaliif akka ta'e hin beeku. Akkuma argaa jirtan kana sirriitti baxabbataa jira akka gaaggoolle jechuudha. Saniin gara kaanii akkuma argitan waan xiqqoo baxabbatee harcillee yoo itti naqaa jiraadha sanillee ni argitan jedhee yaada. Bishaan illee xiqqoo jechuudha kan danfaa jiru. Maaliif xaafiin bara kana absiitii hin fudhattu bakka. Absiitii inuman barbaaddu garuu biddeen absiitii hin qabaatiin ni goggoga jechuudha. Kanaaf bishaan xiqqishoo kun walakkaa gadi jechuudha. Walakkaa hidhaa gadi baay'ee takka gadi ka baxabbatee akkuma argitan kana xiqqoo wayitii. Kanaaf bishaan kanatti naqee absiitii godha jechuudha jalqabarraa. Lixii gizee bukeessu isinitti agarsiisne daqiiqaan isinitti dheerata jedheetu maali dhiisee kunuyyuu ni dheerata akkanattu maaliif waan hojjedhu san isin hubachiisuu qaba. Yoo daqiiqaan isin dheerate immoo ni ifatta waan ta'eefu wanti itti gizee bukeessinu wanti nu rakkisu hin jiru. Kanallee wanti nu rakkisu hin jiru garuu isinumatti agarsiisuuf malee namoonni koomentii jalatti biddeena jalqabaa hanga dhumaa yeroo tolchitu nutti agarsiisnaan jedhanii waan na gaafatan namoonni jiranii fi haaluma kanaan dhugaa dubbachuuf immoo nama rakkisa biddeena tolchuun bara kana xaafiin bara kana hedduu jijjiiramteerti amallee si maaliif akka ta'e hin beeku. Tareetii yeroo waan jijjiirameef innillee akkasuma ta'a ani hin beeku dhugaa dubbi. Kanaaf absiitii kana buusee gara lixii itti deemne jechuudha. Lixii kan hin bukeesse akkuma gizee kaanii raacitti hambisee san booda jabeessee bukeesse jechuudha. Kunoo harcee kan ammootu itti sukkuma lixii sanitti absiitii akkana irra kaa'ee saniin gara kan kunoo harcee ni argitanii lixii ni argitanii dhiifama. Lixii kana gizee bukeessitan keessattuu xaafiin diimaan sirritti sukkuma barbaada jechuudha. Yookaan hin bareedu biddeen isaa akkuma argitan kana sirritti sukkuumeeti ka bukeesse akkasumallee bukoon kun ka guyyaa takka qofa keessa bule jechuudha. Akka kaleessaati ka bukeesse kun ganama immoo ni qal'ise jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana bakka kanatti biddeen akkanatti bareedu kana goona jechuudha. Hanga dhumaatti tura like share gochuun dagatina. Keessattuu shamarran biyya alaa jirtan yookaan galuuf yaada qabdan wallahi viidiyoon tun hedduu akka isin fayyaddi guutumaan guututti isin fayyaddi. Maaliif shamarran keenya biyya namaati yoo galan shamarran hedduu argee jira wallahi hedduu akka rakkatanii jechuun haalli jireenya achitti isaan baratanii asoo galan itti haarawataa jechuudha wanni martu. Kanaaf hanga dhumaatti ilaalaa isin fayyada jedhee yaada sirriitti isin fayyada. Haaduma kanaan jalqaba sirriitti sukkuumtan osoo bishaan baay'eetti naqin sukkuma laalessaa deemuu qabdan gizee lixii qal'istanii yookaan biddeen isaan bareedu jechuudha ni ciccitaalleedha. Akka akkas hin taane jalqabuma gizee qal'isuun akkanatti dha'uu qabna sirriitti bishaan diqoo irra buufataa kun akkanatti laalessaa deemuu qabdan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana diqoo irra buufataa jira. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa har'a kan isinitti agarsiisu biddeena xaafii diimaatii yoo barbaadan qaadillee isinitti agarsiisuu danda'a. Haaluma kanaan akka viidiyoon isinitti hin dheeranne yaadurraan kan ka'e ariifachiisutti jira. Akka hubattanillee abdiin qaba. Namoonni egaas dhiyeenya kana gara chaanaala kiyyaa dhuftanii maatii kiyya taatan dhugaa dubbachuuf hedduu takka galatooma naa ulfaadha isiniin jedha marti keessanu warroonni yaada babbareedaa naa barreessaa na hordofaa jirtanis hundi keessanuu galatooma baga nagaan
bareedan isiniin jedha. Egaa absiitii kiyya kana buufadheen booda egaa biddeena gizee tolchinu laastikii dhiqunillee waan murteessaadha yookaan biddeenni shaggata keessattuu bakka ho'atetti haala kanaan dhiqee agalixiin garagalu isallee dhiqee afaa jechuudha. Saniin gara kan bakka tan inni qulqulleessaa durallee wala jira garuu ifaan kiyya elektiriika waan ta'eef eeliin yoo bishaan lafa jiraate nama qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan lixee akkana ta'e kana amma absiitiin eega qorreen booda walitti manna jechuudha. Absiitiin kun qorruu qaba sirriitti qorree jira. Kanaaf itti naqa jechuudha. Haga salaala dhiqqaadha hedduu dhiqqaadha kunoo argitan jedhee yaada. Absiitii yeroo itti goonu bakka xeefiin tokko sirimaa bara adduma ta'e jechuudha. Xeefiin tokko sirimaa absiitii illee fudhatu hin barbaadu. Bishaan qorrallee hin barbaadu. Gara hundattuu hin bareedu jechuudha dhugaa dubbachuu fi haala kanaan xaafii diimaa kana haala kanaan godha. Absiitii namoonni isin yoo itti gootan isin rakkise xiqqeessa itti godha. Yoo sanillee isin dide maal gootanii dhimmi keessan kabule sanitti boqqolloo harka takka qicaa sukkuuma bishaanuma qorraan qal'isaa jechuudha. Tariitii akka nama godhu kana godha. Yoo akkanatti illee isin dide jechuudha midhaan garaagarummaa qabaatu ni mala waan ta'eef yoo akkanatti isin dide yeroo kamuu biddeena xaafii diimaa kana gidee tolchitan haala kanaan godha absiitii isiniin jedha. Haala kana yoo isin dide mootu lixii bule sanitti harka takka ganaa keessan kana ganaa gizee tokko jechuudha. Boqqollootti gootanii sukkumtanii bishaanuma qorraa yoo qal'istan bareeda isinii ta'a jechuudha. Kunoo akkanatti ufillee xaafii kana gizee qal'istan xaafiin diimaan kun qal'atu hin barbaadu. Sirriitti yoo qal'ate hin bareedu tasuma biddeen isaa furdinumatti dhiisuu qabdan jechuudha. Akkuma nama godhe kana hedduu furdaadha. Akka namatti dhiisa haginni garagalu ani ganama yeroon kun ganama waan ta'eef haginni garagalu buna kiyya danfisee waan tokko achumaan illee laaqanaa hojjedha. Eelee wal bira waan hin taane faayiliin sa'aatiin kun amma sa'aatii 4 akkana ifaan haayiliin qabu jechuudha. Namni hundi fayyadama waan ta'eef yeroo kaan galgala tolchaan biddeena galgala wanni qaba galgala haayilii qaba garuu viidiyoo raawwatnatti hin tolu kanaaf ganamatti isin waraabee isiniin jedha. Akkuma argitan safeedii kiyyallee masoobii kiyyallee qopheeffadheetiin jira. Barbaadan kana hanga barbaadu haphii kana nu baasaa nagaruu furdaa sanirra haphii saniin baasaa eeleen kunuuti. Akkuma argaa jirtan kana kunoo biddeenni gogeerra jira. Kunoo geesse jechuudha qophii. Amma gara garuu illee assisee on hundaa qopheeffadhee gara laaqana dalaguutti yookaan hojii hojjechuutti deema jechuudha. Kun akkuma argitan kana yeroo sa'a tokko yoo guddate sa'a tokkoon booda ni garagala. Harki kiyya hedduu takka dafee bukeessa daabboollee ta'ee kaanis daabboo yeroo bukeesse amma yeroo biraa sa'a tokko caalaa hin turu jechuudha. Laastikiin kun akkanatti afee jira. Egas booda gara laaqanatti dabaraa kun akkuma argitan kana lafatti gadi guunjisee akkanatti haga lixiin garagaru aan dafee istoofii irratti laaqana kiyya dalaga jechuudha. Maaliifii booda eelee yoo lokkose haayiliin hin jiru jechuudha. Duraayyuu haayilii baay'een qabu qadaadaa yoo tolche malee akkana isiniin jedha. Egaa laaqana tolchee hojjedhee geesseen booda lixiin kiyya kun akkuma argitan kana garagalee jira. Egaa viidiyoo kana jalqabarraa kaasaa hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Isin fayyada keessattuu shamarran biyya alaa jirtan viidiyoo kana osoo takkan dabarsin ilaalaa isin fayyada waan ta'eef. Akkan isiniin jedha lixiin garagalee jira. Furdinni isaa ammoo fuudhee isinitti agarsiisa. Egaa inni akkana garagaleen booda bishaan dhiqoo irra godha. Adii osoo ta'e garuu gizee jalqabaa san akka gizee tolchaniitti yoo qal'isan malee eegin akkana ta'e bishaan irra buusaniin tolu. Kana garuu furdaadha hedduu furdaadha isinitti mul'ata jedhee yaada. Baalbiin gara gaaddisaa oole saniin adiimaa fakkaata gara olaanuu kanaan immoo adii fakkaata lixiini garuu waan gaaddisatti ooleef ufumaa isaati uf gaaddiseesse jechuudha. Saafaanii saniif akkas fakkaata malee lixiin tokkichuma garuu akkanarraa yoo ilaalan sagalee ammoo itti argaa jiraanu gara tokkoon adii gara tokkoon diimaa fakkaata jechuudha. Garuu akkasii miti baalli itti gaaddisiisee ufuma isaati malee silaa yoo akkanatti waliin dha'u ayina mataa akka ta'aa ture jechuudha. Kun ayina mataa akka ta'a. Akkuma argitan kana furdaadha. Xiqqoo bishaan irra buusee saniin booda biddeena keenya tolchina jechuudha. Xaafiin diimaan gizee kamuu gizee qal'istan sirriitti bishaan gootanii hin qal'isina. Akkana furdi isaa qal'isa yoo san biddeen isaa hedduu dhamallee qaba bakka hin bareedalle jechuudha. Iji isallee hedduu takka bareeda. Yoo immoo sirriitti akkuma biddeena xaafii adii sanitti qal'istan hin bareedu jechuudha. Xaafiin diimaan akkasii. Haala kanaan kunoo geessee jira. Amma egaa eelee tiyya lihoqqusa jechuudha. Waan irra jiru kanarraa gooree biddeen hogatu irra jira.
biddeen dhumarra bidee tolchu asirratti haguuguu jedhee asirra kaa'ee isa irraa fuudhee saniin booda biddeen olumaan tolchana jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya hundi keessanuu viidiyoo kanarratti yaada keessan barreessaa, laayikii godhaa, sheer godhaa. Hundi keessanuu jechuudha namni viidiyoo kana ilaaltan laayikii gochuudhaan yaadaaf qeeqa keessanillee barreessaa. Wanti isinitti hin tolin illee yoo jiraate akkuma yeroo kamuu isiniin jedhu barreessuu hin dagatina. Amma kunoo ni dokkosa akkuma argaa jirtan kana. Guyyaa waan ta'e ganama sa'aatii 4 akkas waan isiniin jedhee faayilii hin qabu jechuudha. Kunoo akkuma reef isinii ibsetti shiroon asiin bilchaattee amma biddeena qofatu hafe jechuudha. Biddeenallee gooneet saniin gara laaqana nyaanna wajjuma nyaanna isiniin jedha. Amma biddeena keenya tolchanna hanga dhumaatti na waliin tura. Laayikii sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee namoonni hanga amma chaanaala Simbootii Faarawwataa ta'e yoo jiraattan subscribe godhaa isiniin jedha. Maatii kiyya ta'a. Akkuma argitan kana kun maasishaa eeleen tiyya maasishaa malee hin baastu barattee jirti. Akkuma argaa jirtan kan yeroo takka yoo maasishaan hin jirre yoo zayitiif shiroo waliin godhee rigeen wallahi biddeenni jalaan ija baasa jechuudha. Gara jalaatiin biddeen iji baasa yoo maasishaa malee waan biraati yoo rigee yookaan gomman zara malee wanna biraan gootu garuu ija jalaan baasa. Inni kun immoo xurii isinitti hin fakkaatin fuuraa biddeenaati. Akkuma argaa jirtan kana as biratti bakka tanatti qaawwan lo'ii ta'uun qabatan irraa bahe mukki yoo waa itti nuffisiin biddeena baakayaa godha. Baakayaa jechuun beektanii mire biddeenni ni babbaqa jechuudha. Bakka san kanaaf carqii kana akkana itti uffisaa tolcha. Mukooyitti irraa bahe bakka saniin ittiin deebisne jechuudha. Akka nama fayyadama. Akkuma argitan kana amma eelee na uusii maasishaan beennaa maasishaa irra firfissee yeroo darbee qixxaatti godhee ture. Yoo qixxaatti godhan bakka san inni qabdi eeleen jechuudha. Biddeena izee godhan ni qabdi. Kanaaf akkana jala hin qabne soogiddalee xiqqoo bakka inni bakka isinitti mul'ata jedhee yaada bakka bakkatti soogiddalee xiqqoo irra buusee egas booda waliin riga. Yoo eeleen isin jalaa biddeena qabattee yookaan immoo dura qixxaatti gootanii isin jalaa qabe soogiddaaf zayitii bakka san qicaa sirriitti irraa rigaani. Keessattuu zayitii yoo qicaan ni gadhiisa uumasan jechuudha. Haaluma kanaan erga isin ho'iteen booda biddeena keenyaa buusuu jalqabna. Laala dhiyaa akka furdatu laala argitanii isinitti mul'ata jedhee yaada. Xeefiin diimaan akkanatti yoo furdatin hin bareedu lixiin isaa jechuudha. Furdin isaa yookaan laalta waan keessaa gadi isinii bu'uun isinitti hin fakkaatu malee yoo itti gootan bakka bareeda ta'a jechuudha. Akkasumallee biddeena gadi tolchuun amma hin dhimbiifne lixii keessaan dhimbiiba. Maaliif gaagolaa yoo qabaate nama rakkisa jechuudha. Kanaaf dhimbiiba angaruu hin dhimbiifne. Gaagolaa xiqqoo ni qabaa ture kaxaafii yoo muuqii santu qabaa xiqqoo malee lixii miti haa ta'uutiin dhimmiifne amma irraarinne itti goona. Akkuma argitan kana egaa kunoo biddeena bareedaa isaa biddeena jalqabaa kana akkasiin gootu hin beeku itti gooneetu malaallaa eelellee sirriitti noo inni haayiliin qabdu. Kanaaf hojjumaan laalla isiniin jedha hordoftoota iyya maashaallah hedduu bareeda haayiliin qabdu garuu eeleeni akka isinitti hin turreef ariifachiisa akkuma tan abdiin qaba hanga dhumaatti tura kunoo maashaallah hedduu takka bareeda jechuudha. Namoonni viidiyoo biddeena wajjadhuma jalqabaa hanga dhumaatti agarsiisi gizabsiitti itti gootuudhaan jettan kunoo har'a isinii fidee jira jechuudha. Eeleen gara chaamsaniin hin oo'ine ni argitan jedhee yaada gara chaamsaniin yoo noo'ine akkana taate bakka eeleen elektiriikii hedduu nama rakkistuu halkan hin tolchini. Takka garasi ho'iti takka lash jetti yoo sirrii ho'itellee hin kaaftu bakka namni isii hojjetu honna biraa hojjetuu hin danda'u jechuudha. Namni biddeena tolchu argatanii bakka kana akka baakaayee bakka carqii reebsiin hin jedhe san carqii sirriitti ittiin uffisnee saniifillee akkasumallee hin ho'ine bakka saniin eeleeni malee gara biraa ilaalaa maashaallah biddeena akka bareedu kutadha asuma agartanii bakka akkasiin gooti ilaala baakaa jechuun akkana jechuudha. Egaa isinitti agarsiisuu isin hubachiisuu waan barbaadeef malee bakka irraa muruu danda'a ture garuu hin barbaanne waan jiru wajjumaan laallaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif eelee elektiriikii kuni yeroo qaba yeroo tolchitu sanitti anama fakkeenyaaf akkuma dura isiniin jedhe yoo waan biraa hojjetaa isa hojjatte tasumaa siin ta'u biddeena takka ni ho'iti takka ni xabarratti takka bakka namni eelee elektiriika kanarratti hojjetu waan biraa hojjetuu hin danda'u. Taa'ee haga biddeena san kolbaan hojjetee geessutti waan biraa hojjetuu hin danda'u jechuudha. Hin qabdi waan ta'eef olii gadi oofti bakka yookaan hin qabdi yookaan hin qorriti tasgabbooftee waan hojii biraa geessite anamma saniif jalqaba waxii hojjedhe jechuudha. Maaliif isii hojjetaa waan biraa hojjetuun hin danda'amu. Biddeen sunis hin bareedu eeleen si jalaa baddi jechuudha. Niyyaa takka yoo hojjete garuu bareedaadha.
Kana faala kana bakka sanitti ilaal maasishaa yoo itti godheeyyuu gara sanii sirriitti dhoofne gara naa gubdee jirti maasishaa jechuudha. Taa'umsa dhaabbanni sillee ittiin tole natti fakkaate. Akkanatti eega simbooda kaa suuta qadaadaatiin godha ifaa haayiliin qabu siniin jedhee jira. Halkan osoo ta'e maashaallah masan geeffama garuu halkanii miti ammoo saniif. Halkan isin waraabuu ni danda'a ture garuu ni dukkana jechuun namatti hin tolu wanta halkanii tolee hin tolu ni beektanii bire saniif jechuudha guyyaadhaan isin waraabee malee natti toliinsa kiyya ilaalle ani isinitti akka tolee ilaaltaniif ganamarra godhe malee ifaan biddeen eega tolchamee silaa bareedatti nama osoo dafee namaaf geeffamu halkan jechuudha. Ifaan halkan haayilii hin qabu garuu guyyaa namni hunduu waan fayyadamuuf haayilii hin qabu jechuudha. Halkan garuu haayilii qaba. Haa ta'uuti ammallee haaluma kanaan itti diriirfanne biddeen egaa ilaal gaaggola reebsiniin jedhe suni gisee takka ni qaba yoo gabbu'u kun akkuma argitan kan afaan hundi xiqqoo waan taateef kan amma baasaa jiru kun gaaggolaadha. Isin dhimbii badhaa lixii keessan gisee gootan jechuudha. Akkana eeliin garachaan baay'ee noo'inee isinitti mul'ata jedheeti yaada maashaallah waan gara kaanii bareeda ta'e jechuudha biddeenni. Kanaaf haala anamma absiitii buusan absiitii ittiin guddisina namoonni isin rakkisa jechuudha. Absiitii diqqeessa gara hundaanuu laala biddeen fakkeenyaaf amma absiitii yoo isin rakkise absiitii malee bishaan danfaan qal'isa. Yoo bishaan qal'allee isin dide bishaan labbit ta'een qal'isa akkasi jijjiiraa laala isiniin jedha warroonni isin rakkisanii beeka waan ta'eef nufi kiyyarraa. Kanaaf karaalee garaagaraatiin yaalaaf gara tokko yoo isin dide jechuudha. Maashaallah kun hojjalli sallee akkana jira. Eelanti amala hin qabdu waan akka ofirraa hin qabdu jechuun biddeen hin qabattu yoo ute malee yookaan waan akka nama rakkistu jechuudha. Garuu yoo ite biddeena 3-4 takka hin ciccirti waan isin ajaa'ib sirriitti yoo ite jechuudha. Ifaan kun achi haayiliin itti gad dhufee waan biraa dalagaa biddeen tolchitee agumati waan biraa san fakkeenyaaf amma yoo ite biddeen osoo ittiin guni biddeen irraa baastee agumati shunkurtii cirtuyyuu hin xabararti. Kunoo kareefi san caafii isaa irraa kutee booda eelirra kaayaa. Caafii misaattu baakaya ta'e malee wanna biraan taane. Egaa akkan isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon kun daqiiqaan isinitti dheerataa garuu obsaan laala ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa. Egaa wantoota biyya keessa jiranillee waan garaagaraa isin biraan gahaa yeroo takka takkatti akkasumallee wanna isin barbaadan isiniif dalagaa wanta mana keessatti dalagamullee yoo jiraate ani isiniif dalagaa isiniin jedha shamarran keenya biyya namaa jirtan wallaahi isin kabajatu isiniin malaa gaafa achi galtan egaa mana keessa dalaguun haguun fe'ellee yoo ta'e maal jedhani mammaksi gindoof dubartiin keessummaan qabdu maal jedhani. Kanaafuu yeroo galtanitti wantoonni akkanaa kunniin mana keessa waan argeef wallaahi laazim waan argeef amma dhimma biraa haasa'u osoo hin taane waan dhugaa jirtuu fi waan argeef jechuudha shamarran hedduu irratti nama biyya alaatii galee kanarratti haalli isaan achitti nyaata hojjetuu baratanii yookaan ofitti fudhatanii jiran waggaa baay'ee namni waggaa 10 waggaa 7-8 ala turee galee asitti yoo dalaga jedhe hin ta'uuf jechuudha. Akkas yeroo baay'ee namni keenya yoo nama qeeqoo argaa ani loofi kiyyallee argee jira. Dhugaa isiniin jedha wanta kana haasa'uuf osoo hin taane nama sana yookaan immoo bakka inni hin jirretti haasa'u osoo hin taane barnoota akka isinii ta'uuf jechuudha. Kanaaf shamarran keenya gisee biyya alaatti galuu gara biyya keessanii galtan namni keenya namaan hubatu hin beektanii miti. Gaaf takkati biddeena yookaan immoo ittollee ta'uu waan wayii wajjattee atam alaa galte jennee haa yaadnu keessummaa nama alaa gale kanatti dhufaa hin beektanii keessummaa saniif waa tolchuun ni jira. Yeroo nama sanii waa tolchite waan sun ta'uu baate waa sirra argan yeroo maraa sanumaan si himan jechuudha. Rakkisaadha namni keenya waan ofii kiyyaa namarratti argeedha akkasumallee akkan isiniin jedhu ifatti jechuudha. Obboleettii tiyya hundi keessanuu obboleeyyan kiyyaa nurra asirratti isin beeku qaamalleen isin arguu baadhu. Kanaaf wanta ofii kiyyaa namarratti arge tokko akka barnoota isinii ta'uuf jechuudha kan dubbataa jiru malee nama sana waan nama sanii haasa'uu barbaadeetii miti. Yeroo biyya namaatii gara biyya keenyaa galtan wantoonni mana keessatti dalagaman kun hundi isaaniitu haarawaa isinitti ta'an jechuudha. Kanaaf ilaala ani mootuu waan kana waan ofii namarratti argeetiin yeroo nama sanirraa haasayamu yeroo nama san baqa jamaraa isin barta akkanaati isin barumaa gooteen beektu yeroo jedhan waan argeef wantoota akkasiisan isinii dabarsuu barbaade jechuudha. Rabbiin asirratti waan nu barsiise waan irraa beekuu fi waan isin beekuu qabdan gaafa gara biyya keessanii galtan isinitti hima jechuudha. Kanaaf asirratti hordofaa waan barbaadan gaafaadhaan isiniif hin hojjedha. Koomentii barreessaa isiniin jedha.
Akkan isinin jedha hordoftoota kiyyaa akkan isinin jedhu mootu gara biraatti nan fudhatina isinin jedhan akkuma waan ofii kiyya kan mootu argee jedhe takka isiniifis barnoota akka ta'u jedheeti malee waan biraatii miti jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu akka hubattan abdiin qaba. Viidiyoo kana gadhumaatti ilaalaa kunoo maashaallah biddeen akkatti bareedu argitan jedhee yaada. Haaluma kanaan biddeen hunda isaatu tolcheetiin hin geessa jechuudha. Eelen takkanii ho'itti akkanii qoriti isiniin jedheetiin jira bakka rakkoo takka yookaan immoo hanqina takka argitanitti akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Kanaaf afoo inaalillaa isiniin jedha warroonni amma garuu mufatuun qabdan jechuudha. Dhugaa nutti meettanii dhugaa isiniin jedha yeroo wayii maaliif akkana dubbadha isinii hima hojjettiin wayii alarraa galtee tasa jechuudha bira dhaqne jechuudha. Kanaaf yeroo nu bira nannu ganama ture ciree dalaguuf kushiinaa seentee fuulii hojjetuuf jechuudha. Fuulii osoo hojjettu amma namni jiru dhiirota ture hundi isaaniitu dubartiin anuma qofa ture jechuudha. Keessummoota san keessa ammi siin ada fuulii kan akka gootu wallaalte tarii ammallee dubaa jirti na dhaga'uuni mala rakkoo takka hin qabu. Eegasiyaas waan hunda bakka narraa hubatte jechuudha. Lagaafatteetiin amma fuulii kana kan gooti shunkurtiillee baay'iste gurdisteetuma murtee akkuma biyya sanitti eegas booda barbareellee zayitiillee akka itti goote san booda fuulii kana maal gooti baaqelaa irrumaa dhixxee qulleetitti naxxe jechuudha. San booda bilchaatu fi jennaan yaamtee bakka maal inni wanni biyya keessanii kun naan galleette maal taate jennaan akkana bara akkana godhee bakka hedduu takka cinqamte dura natti himuuf jechuudha. Bakka cinqamtee bakka zamzam akkana wanni kun barree akkana godhee akkamitti ta'uu dideenaan jette. Eegas booda dhiisi jennanii namoota ta'anii nu eegan yookaan keessummoota sanii hanqaaquu binnee dalagnee ooma san namootaaf ilaalnee fi isiin jalqabde san akkasumatti dhiisni jechuudha. Maa jette san booda gatteettee natti himtee biyya sanitti bara akkana shunkurtillee gurguddisanii jiranii wanti akkanatti qulullaan kun hin jiru biyya samman angale sanii udda gaafa si bayetti shunkurtii didiqeessa ciree hin beeku naan jette wallahi ciree hin beeku fuuliin kunis ka biyya keenya ka biyya sanii akkana miteetti ka ishigiiti akkanatti ka wanni ta'ee miti jennaan jette bakka hedduu takka cinqamtee saalfattee bakka akka waan wanni biraa jechuun waan guddaa tokko goote jechuudha. Kanaaf isinii hime isin amma wallaaltee osoo hin ta'in biyya namaa waan turtee galteef waan nuti jijjiirame jechuudha. Sangooda guyyaa sanan biraan galle waan isin ajaa'ibu achuma oolee bakka waan tokko kana kanaan jette nagaafattee waan tokko itti agarsiisanii waliin haasofne jechuudha. Kanaaf barnoota akka isinii ta'uuf jechuudha. Ka waan kana haasa'e malee waan biraatiif miti. Isin illee na dhageetti jedhee yaada na hordofti rakkoon qabu jechuudha. Isiniif barnoota akka ta'uuf dubbadhe waan kana malee waan biraatiif miti akka hubattan abdiin qaba. Kanaaf maaliif waggaa 10 waggaa 8 gaafa biyya namaa turtee dhuftu kan biyya alaa san ofitti fudhatta malee kan biyya keenya kana dagataa deemte jechuudha. Sanummootu wanti yeroo sanatti beektuuf wanti amma jiru tokko miti hunduu yeroo waliin jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Kana jechuu barbaadeeti. Kanaaf viidiyoo asirratti ani isinii wajjadha waan hunda isaatu isinii wajjadha koomentii barreessaa viidiyoo kiyya hordofaa isiniin jedha chaanaalli kun chaanaala keessa waan ta'eef egaa oromoon hundinuu namoonni viidiyoo kana ilaaltan laayikii sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha hundi keessanuu warroonni hangamamootu na jajjabeessaa turtan laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan agammaan waliin turtanii iddoo takka galatooma ulfaadha ammallee bakka guddaan akka nageettan abdiin qabaa rabbiin wajjin kanaaf hedduu takka galatooma isiniin jedha abdiin akka nageessine kunoo dhumarratti eeleen na jalaa ho'ite waan wayii godha jedhee jiddumaan itti godhe waan wayii walitti makuuf wanti walitti makuuf jedhe sanillee isinitti agarsiisa jidduma sanitti ho'ite jechuudha. Eeleen tun akkuma dur isiniin jedhe jidduu waan biraa yoo hojjette hin ta'u kun walitti kana baxaxuuf biraa dhiisee san booda ni xabarrata jechuudha. Biddeen dhumarraa san akkas gootee jidduudhaan inni kun maqaan isaa maal wanta namni itti godhu kana barreessaa koomentii akkan isiniin jedha kun dhumarratti wanta kana maqaa isaa naa hima ijoolleen baay'ee takka jaalatti. Kanaaf isa kanatti godha dhumarratti akkuma argaa jirtan kana sirriitti haphisee gizema takka itti godhe haala kanaan haphiidha sirriitti. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa kunuunfama hangammaa kana fakkaata. Viidiyoo kana keessatti wanta garaagaraa waan haasa'eef ani tariitii akka gorsaatitti akkasumallee akka waa irraa hubattan yaadeeti wanti balleessi yoo jiraadhe afooyinaa lallaa isiniin jedha mara keessanii nu dhiifama gara biraatti hin hubatina akka isin xixxallataniif akka mootu bakka waa irraa hubattanii fi isiniin jedha jechuudha. Kanaaf akkasitti akka hubattan abdiin qaba san booda ni xaxxaragaa bakka itti hojjedhe kana. Haaluma argaa jirtan kana kunoo namni beela'ina fakkaata sa'aatiin kun sa'aatii 7 akkas ta'uun oolu yoo an jalqabu sa'aatii 4 haganii
waxii wajjadhee deebi'ee biddeen tolchumuu sa'aatiin deeme jechuudha. Saniif bukokee akkas jedhanii hawwatiin keenya gisee qixxaan wal bukokee namatti beelee jedhanii akkanaa san boodatti garagalchaa ammallee baay'een bilcheessu qixxaa kana maaliif haphii qixxallee miti. Sambooda genne bilchaatu ani laaqana namaaf dhiyeessa jechuudha. Laaqana walumaan nyaanna. Ifaa osoo hin argin ifaan bilbilaa ifee jira duubaan yoo waraabu hedduu takka inni godhe jechuudha. Viidiyoon ni addeesse. Hin agarre kun akka ifaan ifaa jiru ni argitan jedhee yaada. Ani bilbilan agarre garuu tasa ibse jechuudha. Biddeen yoo aadaa haa ta'u kun maashaallah biddeen xaafii diimaa namni hin beekne jira yoo bulee tiruu fakkaata hedduu takka laafiidhas nama jedha. Kuni garuu waan ta'eef jechuudha. Maashaallah akka bareeda gartanii. Malee gaafa bulee jedhe amma tolfamee baruuga namatti argitan maashaallah urgaan isaati jettamu bakka laafin isaa hedduu takka namatti tola. Akkan isinin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kan gammaa kana fakkaata warroonni hanga ammaa na dhageeffataa turtan hedduu takkan isin kabajaa isin jaaladha hunda keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa ta'a isinin jedha wallah hedduu takka ulfaadhaa galatooma waan na dhageeffattaniif laayikii sheer gochuu hin dagatinaa ammallee viidiyoo birallee qabadhee isin dhufa koomentii barreessaa maal akka isin dalagu qixxalleen kun maashaallah irraa baay'ee jira isinin jedha hordoftoota kiyya egaa viidiyoo biraatiin yeroo dhiyootti walitti deebinaa hangasitti hundi keessanuu akkuma jirtanitti horaa bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha akka isinitti tolu abdiin qaba akka waa irraa barattanillee abdiin qaba jechuudha hordoftoota kiyya saniin booda galata eelillee dagatuu hin qabnu eel ergaggeessiniin booda maasa shaayir sinaa haga viidiyoo biraatiin wal arginitti fayyaa naa ta'a baay baay.